بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت جيسي سامو سجلين. Ajeela dhageessisa takka shakkiin godhina tanaan hin dhiisuun yoo inni dhageessisuu dide isinitti wabu'a. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ربي درسو ربي إسلاما نقول Islaamummaa dura immoo Rabbii ilma namaa nu godhe. Rabbiin ilma namaa kana yeroo Qur'aana isaa keessatti dubbatu walaqad karramnaa banii Aadam. Ilmaan Aadam kana sadarkaa isaanii ol fuune jedha. Akka Rabbiin itti ilma namaa kana uumee fi bineensotaa fi wantoota adda addaa uume garagara. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa nu godhee nu uumuun sadarkaa guddaadha. Dura san galatoonfachuu barbaada. Barnoota kamiyyuu dura من عرف نفسه عرف ربه jedhanii namni nafsa ofii beekee ilma namaa ta'uu kana of beeke rabbii isaallee beekuun ittiin dhibduu hin ulfaattu. Lammaffatti immoo galata ka galchuu barbaadu waa hunda dura rabbitu galatoonfamaa. Rabbii kana immoo inni galatoonfannuuf ka duraa yoo ilma namaa nu godhuu ta'e ka itti aanu immoo islaama nu godhuudha. Irra caalaan ilma namaa irra milkaayaan ilma namaa كإسلام تأيه أمنتي إسلاماتنا. ربنا سبحانه وتعالى نوفلي نولي فيلي أمنتي مقوفة نوفيل وصنتين نولي أمنتي فيلي ورا أمنتي كانت تولج قافوا ميلمنا ما وميو ربنا سبحانه وتعالى إني جعل في الأرض خليفة نو أكنوا من ومجلسين التي دو وصنتين ورا قرتي دشيتنا والآلا سر سادي مجتون يكون كان آلا ولدت دبرسا ديما جتشورا نمني أول أممي إسلامة كرب سبحانه وتعالى أمنا بآدم عليه السلام بانكينا اتعاني موكا هاوا دا هاوان دبرتي مالي مو إرتي كوباي ساني جراتشو وسوكا دندا متاتي آدم ومت يرو إيرا يوكا جراتشو دندا كوباسا يرو وسونيا تنقافتين واهلا قافتي جلن آدم عليه السلام saniifuu ilma namaa nu godhuu keessaallee islaama nu godhuun waan rabbii keenya galatoonfachuu qabnu. Itti aanuun immoo waan ilmi namaa baay'een laaftuu yookaan miidhaa yookaan waan gadi tuffatamu wahii godhee nu uume kan immoo an hedduu ittiin gammadu dubartii godhee na uumuu kiyya alhamdulillahi jedhaa. Maaliif jennaaniin namni waan rabbiin kenneef akka rabbiin itti uume kana hin galatoonfanne waan jiraatuuf illee hin beeku ufumaa of tuffataa jechuudha. Ufumaa dura hamilee ofii buusaa achi boodaan illee namni illee ni buusaa jechuudha. Saniifuu alhamdulillah dubartummaa ta'uu kiyya kanatti shukrii rabbiif galcha. Maaliif yoo jedhee mata duree har'a barsiisuu deemnu yookaan irraa haasa'uu deemnu kana waan wal qabatu ummata dubartii keessaa waan dubartii ta'uu kan keessi jaalachiisu immoo isaan akka isaanii ta'uu si hawwisiisu hedduutu nu himamee dabre. Wanni nuti islaama ta'ullee itti gammaduu dhabnee dubartii ta'ullee itti gammaduu dhabnee jiruma addunyaa kanatti iyyuu gammaduu dhabnee yeroo garii addunyaa tana iyyuu gadhiisuu feenuufi diinii kanaatu nuun galin waan diinii kana keessatti himametu nuun galin jechuudha. Warra dhufee dabree ka sadarkaan isaanii osoo ummanni biraa ka beeku taatee haatanii yookaan nurraa fudhatanii yookaan nu jaamsanii akkuma amma nu wallaalchisan kanatti nu wallaalchisan warroota hedduu dabree jechuudha. Warroota san keessaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo fakkeenya dubartoota fudhatu dubartii afurirraa haasa'uu barbaade. Inshaallah yoo rabbi jedhee torbee afuritti addaan qoqqoonnee yoo barbaachisaa ta'e afaan garagaraatiin illee akkasitti qoonnee mee dubartiin akka kiyyaa warri rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubartii godhee uume rabbiin tola akkamii nutti oole tola kana hoo nuti ofirratti beeyne moo balleessu jirra
maaliif ofirratti wallaalle tolaa gana ga'u kan rabbiin nuu godhe kana. Mursiira inshallah kanumatti egaa hawaasa illee guddisaa ijoollee illee guddisanii akkasuma danda'an inshallah. Hiriira keessa jirra alhamdulillah. Tola rabbiin nu oole ka dubartummaa kanaa maaliif wallaallee yeroo tokko tokko osoo akka warra biraa fa'a taanee hawwinaa warri biraallee dhufee warri amantii ta'een carraa nu arganne kanan argatiin dhufanii akka waan nu'uuf kana Niitorkiin keessan dhageessisaan jiru. isaan ni fa'a. Niitorkii Gartee keessan dhagaan. bakkiidha Amma mee bareedaa jira sagaleen si'aamitti. jira. Amma hin jira itti fufaame. Amma hin jira itti fufaame. Niitorkiin isaanii xiqqoo niitorkii. Duraan olumaa waan namni hin dubbatin dubbadhee nama dhageessisa jechuu kiyyoo osoo hin ta'in akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jedhe فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رسولك كينان صلى الله عليه وسلم ربي قرتي يا دتشي سجدي يا دتشي ابن كل مؤمنا فيدي warru magartee yeroo hedduu rabbiin ulul albaab ulul absaar nuun jedha warra qalbii qabu warra aqlii qabu nuun jedha aqliidhaan waan tokko laaltaa waan qabdu kanallee galatoonfatte warroota rabbiin galatoonfatee sadarkaa isaanii ol fuudhee dubbate keessa yeroo hedduu dubartii waan seenu waan rabbiin kun nu faarsiyyuun seenu waan rabbiin bakka guddaa nuu kennin seenu waan rabbiin gartee nuun dhaadatillee hin seenu jechuudha. Waanuma gartee warra nurraa faallaadhaa haa gabbarruuf yookaan gartee ergamtuu namaa fa'a haa ta'an seena jechuudha. Akkuma uummanni nu duraa akkas nu godhuu turan miidhaa guddoo gartee nurratti warra dubartii kanarratti geessu turan akkasumatti sammuun teenna haga diiniin kenna sadarkaa isii dubbachuudhaan ol fuudhellee yoon dhagahini wanti jiraachuuf kitaaba baadhachuuf kitaaba manaa qabaachuuf waan nama fayyadu qabu waan baratini kanaafuu baay'ee haga ammaatitti irraa uf wallaallee akkasumatti jirra jechuun diiniin nu marseetuma ka jiru kanaaf yoommoo dhageettuu hedduu si hawwisiisa edaa akkanatti rabbiin nu dubbate akkanan nu faarse warra akkanaatu nu dura dabre mee maaliin isii fakkaachuu danda'a maaliin akka isaanii ta'uu danda'a jennee yoo keessatti ka of laallu taate seenaa warra hedduu nama ajaa'ibu warra hedduu gartee diinii kanaaf dalage ka rabbiin immoo wanni isaanii kenne waan isaan dalagan saniin walitti dhufuu hin dandeenye jechuudha maaliif jiruun addunyaatii fi azaabni addunyaallee waan yeroo gabaabaati qixaaxni yookaan rahaan akiraa immoo waan hin dhumanne waan ta'eef jechuudha. So warroota afran yookaan akka garitti shananfaa ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu hime dura dursee akka tartiiba isaan itti dhufaniititti edan namuma tokko irraa dubbadhee fakkeenya isaaniiti biratti immoo uf laallee nuti eessaan bannee maaltu nurraa dhabamee diiniin isaan hordofan kun kennuma kana jannan isaan barbaadanillee kanuma yookaan haga kenna kanayyuu qur'aanni itti himamee ajajni adda addaa itti himamee walumaayin garanaa itti iyyan jiraatee imaanni isaanii hagas hin geenne nuti maal taane isaan maa achi gayan akkamitti immoo achi ga'uu dandeenya waan jedhurra maybe yoo nama tokkollee rabbiin qalbiirra buusee katti fayyadaman taate inshaallah ammallee gurri kuni afaan namaatitti kalaa jedhanii
anumaa dubbadhu kanaayyuu kan rabbiin laaffisee waan isaan godhan san keessa haga taatellee taatu haga lubbuun addunyaa tanarraa deemtutti irratti ka dalagu taate jedheetiin carraa argannaaniin inshaallah mee ummataan geennaa jedhee bismillaahi rahmaani rahiim. Hayyee mata dureen nama har'a edan irraa haasa'uu deemnu nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti fakkeenya fudhatee fakkeenya dubartoota osoo hin ta'in fakkeenya warra amanee hunda jedhee kan rabbiin fudhate بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون رب سبحانه وتعالى فكين يور أمنه جارتي فرعون فلاتي جرا قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب سبحانه وتعالى فكين وهي والنمل ويوفقته namni ummaa wahii kaati sadarkaa wahii guddatti beektu yoo fakkeenyi dubartiidhaa ebaluu tana siin jedhe yookaan fakkeenyi namaa ebaluu kana siin jedhe hedduu mooraaliin kan keessii dabalama sadarkaan kan keellee sii guddata sadarkaan Asiyaa jaartii Firaa'oonaa hagam taanaan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa fakkeenya warra amanee jedhee fudhate dhiiraa durbattuu walumattuu jechuudha dhiiraa dubartittuu walumaa galattuu fakkeenya warra amanee jedhee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa fudhate. Maaliif sadarkaa rabbiin ittiin dhaabachuu yookaan fakkeenya isii godhuu kana geetti Asiyaan jaartiin Firaa'oonaatu yoo jennu waa baay'ee isii qofa fuunee nu'uu ammaatiin wal bira qabne ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoota isiin ittiin faarfamte keessaa tokko Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo ibsan nama dhiiraa kana keessaa namni sadarkaa perfection yookaan immoo waa hundaan guutuu jechuudha. Waa hunda karaa imaanaatiin guutuu ka ta'e dhiira keessaa baay'eedha hedduutu guute. Laakiin dubartii keessaa nama afurtu sadarkaa guutuu ta'uusa guutuu imaanaa gara islaamummaatiin jechuudha waa hundaanuu guutuu ta'uu wanta ittiin guutaman san illee inshaallah xiqqoo ni ibsina. Nama afran san keessaa tokko Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Khadiijaa haadha manaa isaa jedhee inshaallah isiillee mata duree mataa isii goonaa itti aansee immoo Maryam ibnata Imraan Maryam haadha Iisaa alayhi salaam sadaffaa irratti Asiyaa jaartii Firaa'oonaa afraffaa immoo Faaxumaa mucayyoo yookaan intala Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Isaan kun ummata garagaraa yeroo garagaraatti zamana garagaraatti argaman. Garuu hojiin isaan wal fakkeessee waa afur himte walumaayin waa afur san keessaa wanta hedduullee fayyadu jechuudha wanni perfect isaan ittiin ta'an sun jechuudha. San keessaa tokkoffaa amantii amanantana dhugaan ofitti himanii amantiin rabbitti amanuun kun waan feet jedhamuun kun haga lubbuu fi itti baasanitti haguma lubbuun isaaniitu du'a itti filatanitti amanuudha jechuudha. Fakkeenyaaf Asiyaan waan ilmi namaa qabu kana qabeenya waan jedhamu kana harka isii jira jechuudha. Jannata addunyaa keessa turte jechuun danda'ama. Maaliif haadha manaa yookaan jaartii Firaa'oonaa turte. Firaa'oona jechuun qabeenya isaa irraa kan ka'e isaa beekumsallee hin qabne oluma ka'ee ana rabbikumul a'laa jedhan rabbii keessanii jedha. Mootummaa qabuu fi qabeenya qabu laaleeti. Hin argitanii bishaan na jala yaa'u kana bishaan miila isaa kana jala yaa'u kun qabeenyi isa jala yaa'u kun obviously isiin illee kuinii isaati waan ta'eef keessuma jirti jechuudha. Algaa gubbaa jirti yoo waa barbaadde hatta rifeensa isii waan isii irraa dalagamu kana hundaa'u gabroota dalagaa nyaata dhugaatii isii wanta isii barbaachisu kana jechuudha. So mootummaa kana keessa jirtu osoo akkasumatti isiin jirtu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Muusaa manuma isiitiin ol baase jechuudha. Seenaa Nabi Muusaa namni hundinuu beeka. Nabi Muusaan nabii banii Israa'el irraa tokko Nabi Muusaa alayhi salaam akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu himetti Firaa'oona manaama arguudhaan manaamni isaa sun akka itti hiikame dhalataa
banii Israa'iltu mootummaa kan qicabsa waan jedhu. Kanaafuu inni waan gowwaa ta'eef qaluu fedhe nama maraa yoo inni dhalate ijoollee banii Israa'el ta dhiiraa ni qalanii jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Dhiirti yoo dhalattu hin qalan, dubartii immoo gabra godhatan. Akkasumatti yeroo zamana maraa sarraatanyoonni yookaan poolisoonni mana jala dhaabattee eegdee dubartii banii Israa'el ta da'uu geette tana eeganii yoo isin gaddeettee laalanii dhiira ta'e ni qalan jechuudha. Akkasi guyyaa Nabi Muusaan dhalatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala hin sodaatin jedheen jechuudha haadha Nabi Muusaa tanaa. Rabbiin ammallee dubartoota sadarkaa isaanii ol fuudhuu keessa haadhuma Nabi Muusaa tana yoo laalle Rabbiin isii nabiyyiin ta'initti dubbate jechuudha. Isi qalbii isii san keessatti beeksise jechuudha. Sodaatin yoo harma isaa harma kan kee luisisi yoo sodaatte immoo sanduuqa keessa kaa'i bishaanitti darbi jedheen jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala waan dalagu mala dalaguuf illee isa beeka waan ta'eef amantee fudhattee jechuudha. Makii akkamitti darban jenne darbitee jechuudha. Mucaa kana fuudhee dambaliin mana Fir'auna mana mootichaa geesse. Akkasitti Aasiyaan osoo maalaan nus haa jedhanii akka bashannanaatti bahara gubbaa deddeeman boksa arganii yeroo fuudhaa jedhanii ilaalan saaxinii kana keessa daa'ima jira. Yeroo madura banan relationship yookaan connection Aasiyaa fi Nabi Muusaa alayhi salaam gaafuma inni daa'imaa sana eegalee jechuudha. Yeroo maduraan bantee ilaalte rifattee jechuudha. Jaalala haadhummaa takka Rabbiin subhaanahu wa ta'aala onnee isii keessatti naqe. Nama rahmataa nama gaarii waan taateef rahmanni waan nama wayiiti waan wayiiti rahmata qabaachuun hin dhibu jechuudha. Nama onnee gogaa waan hin ta'iniif Fir'auna numa shakka waan shakkeef ajjeesuu fedhe jechuudha. Hin ajjeesin jettee mucaa kana isin illee deettee waan hin jirreef ilmallee godhannaa yookaan khayrii wayii nuu ta'uu mala dhiisi jetteen jechuudha. Mootittii waan taateef ajaja isii dhaga'ee dhiise Fir'auna akkasitti injifatamee jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala isaa beekumsa waan hin qabneef jedha. Garuu Rabbiin mala itti baase jechuudha. Muusaan kun mana mootiitti akka guddatu. Ijoolleen mana mootiitti guddatti. Nyaanni ka addaa, dhugaatiin ka addaa, jireenyi ka addaa ilma akka ilma ofiitti guddisan jechuudha. Asiyaa guddisee akkuma galaniin Muusaa alayhi salaam nama mara harma Rabbiin subhaanahu wa ta'aala irratti haraama godhe haga obboleettiin isaa ka duraan malaan deemtee ilaaluu jirtu. Namatti isinii erguu nama isinii iyya'uu jettee haadhuma sanii Rabbiin beellama seeneef haati dhufteetiin yoo ofitti qabdu daa'imni harma isii hodhe jechuudha. Ammallee Fir'auna shakkee akkamitti nama mara ka dide ka jaarti ka isii tanaa hodhe harma isii jedheetiin Fir'auna shakkuu eegalee ammallee haati Nabi Muusaadhaa hafuura kiyyatu bareedaadha ijoolleen nan didduu jettee akkasitti ofirraa deebistee jechuudha. So guyyaa sanirraa Nabi Muusaan alayhi salaam mana Fir'aunaatitti Aasiyaa bira guddate. Yeroo amriin deemtee qissaan Nabi Muusaa dheeraadha. Deemanii boodarra maal ta'ee Nabi Muusaan nabiyyi ta'ee ergame jechuudha. Nabi Muusaan nabiyyi ta'ee ergame Rabbiin subhaanahu wa ta'aala abbaa fedhe kafaree abbaan fedhe immoo ni amana. Nabi Muusaatti namni baay'een amanuu dhabu wajjin Aasiyaan immoo warra imaana ofii dhufate keessaa turte jechuudha. Wanni Rabbiin subhaanahu wa ta'aala warra amanirraa jedhee fakkeenya isii fudhateef immoo mana namicha kana namni isarra kafare addunyaa kanarra hin jirre hin dhufullee hin dabarrellee jedha Fir'aunarra namni kafare. Ammallee quwwaa qaba. Sanirraani nama hayyuullee miti. Waa ajjeesuu fi maalii kana quwwatti ilaala. Itti fufaa taata nama haaraa seenee saniif sagaleen isin deebise. Saniifuu silaa anaa fi hiriyoota xiyya amma jirru kana taane yoo amma nabiyyicha kanatti amanuu kana dubbadhe darajaa kana dhaba, horii kana dhaba, qabeenya kana dhaba jennee sodaanna jechuudha. Nama hedduutu jira ka nama Rabbii ofiitti hin amanne waliin galu ka mootummaa sodaatuuf jecha mootummaayyuu kan inni nu mootiin ta'in yookaan bas irra kadhama jecha sodaachuuf jecha akka Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisatti laa xaa'ata bimakhluuqin fi ma'asiyati al-khaaliq jedha. Ilma namaa tokko hordofuun hin jirtu jedha waan Rabbitti dilii nama geessu yoo ta'e. Hatta osoo kan namumaati Rabbiin subhaanahu wa ta'aala osoo ka danda'ame
sujuudni ka ajajamuuti ajajatti akka sujuudaniifitti ajaja rasuulli jedhellee sallallahu alaihi wasallam osoo isaanummaan sunilleen ka rabbitti waa dabaluu irratti siyaaman taate achitti xaa'aan hin jirtu jechuudha bakka biraa hundattuu xaa'aan osoo jirtu yookaan hordofuun osoo jirtu Asiyaan rabbi siirraa haa jaalatu sababa adda addaatiin sababuma ta'een imaan isii kana ibsuu qabdi jechuudha gaafa guyyaan gahe. Imaan isii kana yeroo isiin ibsitu eenyutti ibsiti? Firaa'uuna dura dhaabbattee ibsiti. Firaa'uun anatu rabbi ofiin jedha. Isiin immoo haadha manaa isaati. Namuma biraatu ka imaana himate. Fakkeenyaaf akkuma seenaa adda addaatiin himamuu mataa filtuu yookaan rifeensa filtuu ijoollee isaa rabbi jechaatti rabbitti amante jechaa dhageenyaan isii fi ijoollee isii maraayyuu zayititti guuree gubee jechuudha. Asiyaan yeroo san dallantee rabbitti amanuu fi haqa baaftee ibsite jechuudha. So yeroo isiin ibsitu kana kanama biraatu hagasitti dallanu haadha manaa isaa tana jala jirtutti beeku hagam takka itti dallana hagam takka miidhaa ni beeyti jechuudha. Kutatteetumaan jagnummaadhaan addunyaa tanarra ta'aakiraan naa caaleettee rabbii nabi Muusaa fi Haaruunii filadhe rabbii kiyya filadhe jettee imaana kana qabatte jechuudha. Yeroo isiin qabattu rabbitti amanuu isii kana arge hedduu dallani because anatu rabbi ofiin jedha inni. Ati rabbii miti rabbii kiyyaaf keessatti amannee jetteen itti miti jechuudha Asiyaata. Haga qaxxa'anitti haga tumanitti haga gabroota isaatti yaasee qaxxaa tumaati haga isiin deebi'e jettutti yoo isiin didde jedheen jechuudha. Yoo isiin diddee maruma bas deebi'uu didde dhagaa guddaa barbaadaati itti buusaa jedheen. Dhagaa isii kana gartee lafee fi foon illee addaan kukkutu. Nama hedduun qabatan jechuudha dhagaa kana isii takkatti buusuudhaaf isiin immoo hidhamteeti jechuudha akkasitti. Olumaan gariin akka jedhanitti yeroo garii qaama isii kan irra sensitive qaama harmaa kana fa'aan fannisee akkasi qaxxaa'edha. Akka isiin amantii isii kanarraa deebituuf. Isiin immoo afaan isii rabbitti amane jechuu malee rabbii kiyyaaf keete amane jechuu malee duuba hin deebituu ture jedhan jechuudha. Yeroo dhaqanii gabroota itti ergee yookaan hojjettoota isaa itti ergee ajajni nutti kenname kana dhagaa guddaa sitti buusuu enna akkana nuun jedhee yoo duuba ka deebitu haa deebitu yookaan immoo dhagaa san itti buusaa nuun jedhe yeroo jedhamtu samaayii ol laalteetumaan rabbi bini liyoon daka beeytan fil janna yaa rabbii kiyya mana si biratti naa ijaarii jettee du'aayii godhattee jechuudha. Jara kanarraa illee annajaan baasi. Asiyaa yeroo dhagaa san irra kaayan samaayii laaltee seeqattii jedhan. Samaayii laaltee wanni isiin seeqattuuf rabbi subhaanahu wa ta'ala tokkoffaa mana isii jannata itti ijaareef san garsiise jechuudha. Lammaffaa immoo osoo jarri dhagaa ittiin deemaa jiran ruhi isii keessaa fuudhe. Dhagumarra qaamumarra kaa'e jechuu gowwichi. Kanaafuu seenaa Asiyaa tanarraa wanti nu barannu ammallee warra afran kaawwanii wanti isaan wal fakkaatan tokkoffaa jagnummaadhaa jedhan. Sodaaf dhiirummaan feeteyyuu namichi amma gabrummaa moototuma ammaa kana moototuma kennaa iyyuu haa ta'u yookaan mootii addunyaa akka jedhamee beekamaa ta'u waanuma takka isaan dhiisi yoo nuun jedhan yookaan hidhama yookaan aydiin na jalaa waraqaan na jalaa cirama yookaan waan wahii ta'a jechuu sodaaf jecha imaana keenya dhoffatee maqaa jijjiiratee warra jiraatu jira jechuudha biyyoota adda addaa keessa nama keenya keessa. Sanuu wanni namni akka nama keenyaa lafee jijjiiramullee hin jiru jechuudha. Uummanni biraa irratti du'a ammaayyuu ammuma tanayyuu namni dhiyoo tana amanee amantii tana seene akkasumatti jabaata jechuudha zabana akkuma warra durii sanitti. Nuti amma osoo si ajjeesnamu jedhanii waan wahii nu filachiisanii uumasa filanna jechuudha. Osoo nun ajjeesuun deeminu horiif jecha waan rabbiin jibbu baay'ee dalagu jirra jechuudha. Qabeenyaaf jecha dalaynaa, maqaaf jecha dalaynaa, ammallee beekamuuf jecha waan garaagaraa waan rabbiin jibbu waan rabbiin dallaynsiisu dalagnaa jechuudha. Isiin immoo waan rabbiin gammachiisu ruhii ofii kennite jechuudha. Dhagaa baatanii ittiin deemu jiran. Kan inni nu jaarsisiisu nu nama meeqa fixee jiru jechuudha.
tokkoffaan jagnummaadha. Lammaffaan immoo dhugaadha jedhan haqa dubbachuu jechuudha. Nama ammaa kana nuu ammaa kana keessatti dubartii dhugaa dubbachuu keessatti dubbii dubartiiti jedhan. Waan akkanaa dhaga'ee garuu dubbii dubartiiti. Sadarkaa akkasii sanii wanni nu geenyeef hedduu takka dhugaarra dhara filanne jechuudha. Waanuma hundaayyuu rabbiin na laala jechaan dubbadhe kana malee kacheekuu irra jira barreeffamu jira jechaan dubbadhe kun waan dhugaa irraa fagooti. Fakkeenyaaf yeroo hedduu abbaa manaatiif haadha manaa jidduu wanti jiru. Ka dhugaan riyaalitiin mana keessa jiruu fi ka isiin baatee haasawitu ka inni bahee haasa'u waan wal fakkaatu miti jechuudha. Irra jibbamaa namaa kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuulaan garagalee ilaalle warra san jechuudha. Abbaa manaa ka waan manatti taa'ame bahee odeessuu fi isiillee sanuma jala jirti jechuudha. Osoo dhugaa dubbachuu isaanii keessaa jarri kun waan taa'ame irratti duuneetuma dhabamna malee amannee jirra jedhanii dhugaa dubbatan jechuudha. Ammallee jiruu isaanii keessatti illee warra dhugaa dubbatu jechuudha. Warra beellama ofiillee guuttatu jechuudha. Ammallee waan sadaffaan looyaalitii yookaan immoo amanamummaa qabaachuu jechuudha. Nama tokko fakkeenyaaf Muusatti amane eega jette alayhi salaam wanta biraatiin irraan jijjiiramne jechuudha. Nama tokko fakkeenyaaf wal amantee sheerii haa ta'u waanuma feete jiruu gaa'ela haa ta'u waanuma wayiitti dabalattee yoo waan san caalu argee yookaan waan san irra wayyaa fakkaatu arge namni jijjiirama. Yoosu jijjiirama jechuudha. Yookaan birriin jijjiirama yookaan bifaan jijjiirama yookaan naannoon jijjiirama waanuma ta'etu isa jijjiira jechuudha. Nama looyaalitii yookaan immoo maalidha afaan oromootiin aduun looyaalitiin kun amanamummaa jechuudha. Amanamtummaa jechuudha. Amanamummaa san qaban jechuudha marti isaaniitu. Ammallee ka biraa immoo imaanni isaanii kun ziqii qaba jechuudha. Dhaabata imaana namni dhagaa irra kaa'u jira. Ajjeesuudhaaf dhagaan itti deemu jira. Imaanni isii sun hagam jabaannaan amma ofirraa waan inni jedhu jedhee ka'ee ta'uu badhan jedhin isiin sun. Hagam takka jabaattee jennaan. Jabeenya hagamii qabaannaan hagas jette. Haga ruhiin keessaa baatutti. Rabbuma kanaayyuu yeroo garii bar du'aayii wahii godhannee kaanee yoo rabbi naaqee bale jenna. Waan nu'uun kun rabbii kanatti kalaa'uu dandeenyu. Waan nu gaafanne kana rabbiin nuu kennuu danda'uun seenu jechuudha. Isin akkamitti amanteetiin rabbi mana jannatan waan agas ga'u san isa gaafachuun imaana jabaa qabaachuudha jechuudha. Hojiin kiyya wanti kennaa jiru kun ruuhiidha. Qabeenya addunyaarra jiru kana siif jecha keessaa bahe rabbii kiyya. Waan gaarii wahii dalaydee kaatee rabbii kan keessanii yoo kadhatte rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan san sii godhaa sii guutaa wanni sun waan asiyaa qofaaf kennamee miti jechuudha. Wanni rabbiin fakkeenya godheef ammallee warra amane maraaf godheef dhiiraa dubartiinuu rabbitti yoo of kennite. Wanti ati godhaa jirtu kun rabbiif yoo taate haga du'aallee yoo kataatu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan ati barbaadde san osoo lubbuu tiyya na baasii illee taate gaafiin isii rabbiin hin godhaafi ture. Garuu isii wanti gaafatte maali? Mana jannatan naa ijaaridha. Jannata san dhaquuf immoo ruhiin bahuu qabdi. Osoo jiru namni jannata keessa hin jiraatu waan ta'eef. Kanaafuu rabbiin haqaan gabbartee haqaan rabbii ofii jaalachuu sanillee rabbii ofii kadhachuu sanillee imaanni isaaniillee ziqiidha. Maraayyuu jechuudha. Yoo Khadijaallee taatee radiyallahu anhaa Faaxumaan akkasii Maryam akkas jechuudha. So inshaallah wantoota amma isaan irraa dubbanne kana keessatti maal keessa jirra nuti? Ka dhugaa dubbachuu san keessa jirra. Nama meeqatu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Nama meeqatu ka gubbaan islaamaa keessaan akkuma jiru jiru. Osoo kaafira taatellee kaafira guyyaa tokko hin amantaa shakka. Ofii islaamummaa tana keessaa waanuma takka wanti nurraa mul'atu hin jiru. Gariin uffannaa islaamaa kanallee waan jala dhokatanii wahiin dalagan akkasii ka godhee jira. Wantoota yeroo hedduu namni gartee iyyannaa yookaan himannaa adda addaa galchaa yeroo hedduu dubartii barsiisaa waan adda addaa information adda addaatti si bira gaha. Haala jiruu jireenya hawaasni jiraachuu jiru. Irra caalaan nama keenyaa ni kaamalee jiraataa jira. Maaliif
rabbii kanatti amanuun isaanii kenna walumaa galatti jechuudha. Rabbitti amanuun kenna haga horiin yookaan jaalalli yookaan gartee wanti addunyaa kanarratti itti fayyadamnu kun nu cinqu manni borkophaa kenna itti gallu sun nu cinqu jechuudha. Yeroo garii waan si ajaa'ibu yeroo deddeemtu yookaan nama dubbistu namni adda addaa si dubbisu ilmi namaa mana takka keessa waliin galee waliin nyaatee waliin dhugee waliin rafee akkuma normaal laayifii jiraate yeroo garii ni kaafa walitti hin qabu ta'a. Kun amma dadhabbina imaanaa qofa osoo hin ta'in guutumatti islaamummaa keessaa waa wallaalullee osoo hin ta'in bakka waan wahii yoo dalaydee jettee hin dagattaa bakka baruu kanaa jannatan na eeggataa azaaban na eeggataa. Osoo akkasi jirru guyyaa tokko South Africaatti nama wahii kasalli itti qabate mana keessatti kasala qabsiisanii rafan yeroo wintaraati. Namichi Malaawiidha. Uummata biyya Malaawiiti. Haati manaa isaa haadhuma manaa jechuu turre warra biyya saniiti. Akka qadara rabbii ta'ee namtichi suni ganama bakka wahii nama geessuudhaaf gaarii qabaa makiinaa qabaa nama beellamee bulan jechuudha. Warri beellame isa beellame sun ganama subii dhufee yeroo hulaadhaan hin dubbatu warri jechuudha. Mee biyyeessa dhaqe jedhanii hulaa dhadhayanii dadhabanii yeroo hulaa cabsan jarri lachuu du'anii jiran. Kasalli hafuura seenee du'anii jiran jechuudha. Yeroo san deebi'anii manni nutti kalaayaa warra dubartii janaazaa dubartii isin fuudhaa jedhanii nu yaaman jechuudha. Warra janaazaa ka dhiiraa immoo warri dhiiraa fuudhuuf jechuudha. Yeroo seennu akkamitti du'e warri suni alguma irra jiranirraa hafuurri itti didee jennaan manni isaanii xiqqaadha. Hulaa ofirraa banuudhaaf akkuma hiixatanitti inni akkasuma goge isiin illeen akkasuma jecha akkuma jirtu jirti jechuudha. Yeroo fuudhuudhaaf dhufnee ol seennee janaazaa arginee ofirra garagallee jennu warri islaamaa gaafatu isa islaama malee isiin islaamaa miti jedhan tokkoffaa. Lammaffaa immoo warri kun jaarsaaf jaartillee miti jedhan. Akkasitti nuti dhiisnee biraa dachaanee isa warri islaamaa fuudhee awwaalee isiillee warri fudhatee jechuudha. Akkas nu godhuu danda'a Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ragaa fakkeenya addunyaa tanatti gartee salphina addunyaa tanaa fakkeenya nu godhuu danda'a. Kanaafuu akka uummata durii san yoo yaadne yoo beekne fakkeenyaaf amma Asiyaan eessatti waa'ee islaamaa kana Nabi Muusaan alayhi salaam carraa argatee da'awaa itti godhuu dhabuun mala. Wanni isiin beektu takkattiin akkuma Bilaal fa'a radiyallahu anhu yeroo amanan wanni isaan beekan Rabbi tokkochaa jechuu qofa beekan. Rabbi tokkocha jechuun beekanii jannanni ni jiraan beekanii azaabni ni jiraan beekanii imaanni kun immoo gadi seenee jira. Waan haraamatti beekan halaalatti beekan jechuudha. Zabana keenya kana immoo wanti nu jalaa dhokate akkuma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam inna al-halaala bayyinu wa haraama bayyinu baynahuma umuuru mushtabihaatu jedhan. Jidduu isaanii amrii shakkamtu jira jedhan. Amrii shakkamtuu tana keessa seene namni akkuma jiruun jechuudha. Kanaafuu amrii shakkamtu iyyuu miti haraama iyyuu qajeelumatti itti seenu jirra jechuudha. Kanaafuu osoo haraama dalaynu kana yeroo haraama dalaynu afaaniin haraama dalaguun hin danda'ama. Addunyaa kanarra miidiyaa kanarraa wanni mul'atu jiru dubartiin warri dubartii ta'ee jechuudha. Dubartii jechuun isiin iyyuu kabajaadha matammaan isiitu. Dubartii jira jedha namni rifata. Akkuma Rabbiin sadarkaa kabajaa kana godhee nu uume kabajaa nu kenne kanatti kabajama saniin dhufnee agaarraa geenne jechuudha. Haawwatiin teennata bakka takka deemtee madrasaa wayiin dhaqeen ka da'awaa qajeelatti hin caqasiin haadhatii yani yaadadha Rabbi araaramuufi yeroo kaasetti mana shiidaa kana dhageettu immaan keessan dhaabatu ture. Waan baay'ee diinii irraa beekan hin qaban salaatan dabarsan waa hedduu barannee waa hedduu bakka tarree banne jechuudha nuti. Isaan immoo agatti ma beekan san jannanni jiraan beekan azaabni jiraan beekan Rabbi tokkoon beekan Muhammad ergamaa isaatiin beekan sallallahu alaihi wasallam rasuula lubbuu ofiitii wali jaalatan waan haraama irraa of eegan halaalanii dalagan jechuun sadaqatan hagasumaan jannata ofii argatan. Abbaa manaan kabajanii jechuudha isaan illee wal kabajan.
hagasuma saniin isaan like beekamtii adda addaallee qabaachuu dhabaatan jannata ofii hin argatanii jechuudha yoo rabbiin kenne rabbi isaaniif haa kennu. Garuu nuun kun warri ammaa kun ka jaami'aa dhaqee barate, ka madrasaa halqaa taa'ee barate, ka onlaayinaan barate, martinuu barataadha. Namni hunduu waa beeka. Ka wallaalaaf yeroo ammaa kana waa balleessu hin jiru. Garuu maaltu hagana nu fageessee maa akkana taanee arrabni kenna waan fedhe jechuu danda'e. Waan garii akkamitti arrabni akkana jechuu danda'e jettee fa'aa ajaa'ibda jechuudha. Garuu maal jedhan Musliimaa yeroo duraan kijibu ani rasuula ofiin jechuu eegalu akka kijibe of beekaa jedhan. Wanni inni jedhu sun kijiba ta'uu of beekaa jedhan. Badii dalagee of beekaa jedhan. Garuu eega oofee irra deddeebisee jedhee wanti suni dhugaa itti fakkaata jechuudha uf amansiisee. Amma nu'uun kunillee yoo akkana baxraannu kana waan argine dalaynu, waan argine jennu, waan argine dubbannu kana gaafa dura irrifannaa jechuudha. Allahu akbar waan hin taane dalagee akkam waan hin taane jedhe warri yoo na arge akkam jedhee xiqqoon irrifataa jechuudha. Gaafa itti deebi'u hojiidha bakka. Yoo hojii ta'e waan akkas irrifachiisu jechuudha. Sadarkaa imaanni namaa kun onneen namaatu qulqulluudha jedhan. Akkuma dilii dalayduun tuqaan yookaan dootiin gurraattiin irratti tuqamaa deemti jedhan. Hadiisa jechuudha. Deemtee akkuma dilii dalayduun gurraachatee wal gahaa jedhan. Yeroo isiin gurraachattee wal geette diliin dilii sittiin fakkaattu uummata karifachuun jiru osoo akkas jirtu guyyaan rabbi si dhaqqaba jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan tiyyaa hedduu takkaan uummata keenya kana osoo beekan yoo akkana nu taanu kana hedduu takka osoo danda'anii gartee akka jinniitti osoo nama mara keessa seenanii gartee waan imaanni kun ta'ee fi waan uummanni dur dabarsee fi bakka nu jirru kana akka mastaawaatiitti osoo achi as garagalanii mul'isanii jechuu kana qalbiin nu hawwiti. Maaliif jennaan nu kanarraa qulqulluudha jechuu osoo hin ta'in kullu bani aadama khaxaa'uun wa khayra al-khaxaa'iina at-tawwaabuun jedhan. Waliigalatti baniin aadam dilaawaadha jedhan. Irra milkaawaan irra gaariin dilaawaadha tawbataadha jedhanii. أما اللي رسول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا جدا. ملكاي نمني كتاب يسارت استغفار هدو أرجعتي دلي دور دلين استغفار فلأنه جنا دلي دلقو كان مو دلي التبيكات وما أصوتي كيف أني الربريدة مو واني دلي رانا مدورجو بكم صح ربي سبحانه وتعالى بكم سنوها كنو yeroo hedduutti yookaan guyyaa hedduutti qoqqoonnee waan jennuuf inshaallah waa'ee Asiyaa waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti isii dubbateef fakkeenya dubartii isii godheef eega dubbanne booda nummoo bakka Asiyaan jirtuu miti akkuma dubartii ammaatittuu eessa jirraa jechaa keessatti of laalle imaana isaanii san jannanni immoo wanni si ajaa'ibu jannanni nu seenuuf kan isaan seenanillee ka addaa uummanni nabi Muhammad ka biraa haa seenuu jedhanii isaan waan addaa wahiin darajaan walaa caalu malee jannanni jannatuma rabbiilleen tokkuma rabbii tokkocha kana gabbaruu fi yeroon nuti gara rabbii deebinu yeroon nuti khayrii dalaynu yeroon nuti waan dabarsine tawbannee rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee dilii ilaalchisee maal jedhee osoo ilmi aadam kun dilii gaara dalaydu gaara geettu yookaan dachii irraa kaatee samii geettullee dalagee shirkii yookaan waan natti dabalee yoo na bira dhufe osoo natti hin dabalin yoo na bira dhufe isi isaanii guutuu ajirti jijjiiraaf jechuun tawbaa barbaachisa waan dalayne sanirraa haa tawbannu yoo tawbaan hin jiraatin diliin waa baay'ee nama dhoorgiti diliin barakaa jiruu keessaa nama dhoorgiti diluun gammachuu nama dhoorgiti diliin rizqii nama dhoorgiti akka du'aayin hin qeebalamne dhoorgiti haraama kana laafaa nama fakkeessiti du'allee nama balleessiti. Kanaafuu inshaallah akka sababa ummata dachiin haqamtuuni sababa isaanii dachiin cittuuni nuti kun hin taane keessatti dubartiin inshaallah uf haa eegnu wanti nuti dalagaa jirru hojiin keenya amma mul'atu dhugaa hedduu takka ol jennee akka dubbannuu fi ol jennee akka deemnu waan nu dhorgu jirurraa'ee waan dur takka abbootiin teenya hin jedhin takka haawwotiin teenya hin jedhin ka jedhu iyyuu gurraan hin dhagahin miidiyaa irraa barannee
akka haasayaatti itti fayyadamu jirra. Jechoota jechuufuu ulfaatu hunda jechuu jirra. Mee ufaa eegnu waan dabarsine kana irra deebinee ufii haa laallu. Waan namni jedhe kana jecha arraba, ija, gurra, qaamota miiraa kana qaama guutuu irraa gaafatamuu deemnaa. Yeroo gaafatamnu kana waan deebifnu guyyaa san xalayaatti barreeffatanii deemanii deebisuun hin taatu. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu akka jedhee حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا uf herregaa osoo guyyaan herregamtan hin gahin jedhe guyyaan herregaa immoo fagoo miti ana dubbatuu fi isinii dhaggeeffatullee warra waan jedhutti fayyadamurraa nu haa taasisu har'aaf haganumatu gaanaaf fakkaata inshaallah waan hasa'e keessatti gongorri yoo jiraate anaa fi nafsee xiyyaa fi shayxaanarraa yoo gaarii qunname immoo rabbitu gaariidha jecha inni afaan nu kaa'e. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا.